onneen shamarranii kun miskiinummaa kana qabdi shamarran qulqulluudhallee onneensi sii galee. Kanaafi yoo immoo lakki san jaallatte malee hin ta'uu jette onneen dhiiraa dhakaadha. Wallahi dhakaadha bar onneen dhiiraa sii galee. Ama akkasiin ammoo fakkeessituu adiyyuu ofiin jajjaallatu fakkeessituu maarramii dhugaadha. No, jaallanne miidhamaa oolla guyyaa mulu. Kan fakkeessitu an jedhe suni yoo ati deemtee dhiira wayii jaalala gaafatte tokko akkuma karaa hundaan iyyuu karaa dogongoraati. Shamarran dhiira jaalala gaafatte akkas jechuun karaa hundaanuu dogoggoraa. Yeroo sana maal of si'a beektaa? Mikaa'elii isa waaqaaf ergamu. Mikaa'elii beektamti? Mikaa'elii wayii of si'a. Waan mana fincaanii wayii hin deemne wayii of godha dhiirri yeroo ati deemtee jaalala gaafattu. Sii galee yoo danda'ame yoo irraa qabamtee jaallattee oovirii taatellee deemtee sirraa hin qabame yookaas hin jaallatte hin jedhin. Wallaahi tama obboleettii kooti xiqqishuudha beekitaa. Maaliifi maal goota yoo irraa qabamte akka jaallattutti himinii sobiitti boonii ilaal sobiitti boonii. Jalqaba koomentii laayikii gootaaf achii kaaftee koomentii gootaaf ilaal koomentii gootaaf achii kaate suutaan jiramtii waawee sheeritti goota laal dhattee haa hin jettuu ni bara waawee sheeritti goota laal jalqaba achii kaatee waan ati sheeritti gooti sana tarii waan gaarii yoo ta'e waan gaarii sheeritti gootamu waan isa onnee isaa butu yoo ta'e wayinee akkam garaa nama nyaatedha mitii jettaan dhugaa garaa na nyaateen ayyuu jetta. Amma dubbiin eegalameera laa. Obboleessa akkasii amma jiru gonkumaa baay'ee. Uy. Wallahi. Maal obboleessi gorsa gadi nama gorsa ma jira. Wayii fayyade nan arge bar. Bakka akkasitti taa'u siinaa sawwee eegala ofii. Jaalalli qixxee dhufa jechuudha. Jaalalli qixxee dhufa inni si jaallataa dhufa atis jaallataa deemtaa. Jaalalli qixxeen immoo bara siin baasa jechuudha. Achi siin fageessa. Dhugaa dubbachuuf galmaanis hin gaa jechuudha. Ati qofti jaallattee inni siin jaallatu yoo ta'e jireenya kee gara boodaa hunda irratti ba'aa fe'aa jirta. Baasa baattee deemuu hin dandeenya jechuudha. Yoo kophaa kee jaallatte. Keessumaa fuula ijoollummaa bareedduu chokolaatii fakkaattu kanaan hin miidhamin jiramti. Kadhatamtee jaallatamuu qabda. Kadhatamtee gaafa hin jedhu immoo aadaa'uma seeruma isaati shamarran sirraa qabame jedhamtee gaafatamuun aadaadhuma jechuun aadaadha eessattuu aadaadhas amantiidhaan illee akkasuma dhiiratu gaafatee jaallata. Okay. Isa immoo surree minaaminii isa rifeensa qabaatu malee rifeensa yoo mummurate yoo surree istaayila barbaaddu immoo gaafa walitti dhiyaattan gaafa wal bira geessan isa ofiin istaayila sana uffachuu bareerraa isati ittimtee barsiiftee uffate sana sii wayya siifis isaafis maaliifi bakka jiramti yeroo waan ati barsiifte waan gaarii ati barsiifte yeroo bu'aa isaa argisi galateeffataa deema siidaan jigne onnee isaa keessatti siif ijaaraa deema si jaallata jechuudha. Foloo godhamta yoo. Isuma har'a qabu walatti isuma har'a waan babbareedaaf hojii jaallatu isuma har'a intinaa ta'utu borisii sirra ta'ee waan gaariifata malee inni har'a ganaa baruun barsiisa jechuuni. Okay. Kuni waan gaariidha. Waan gaariidha ta'u waan gaarii kaaftee waan gaariidha garuu haa ta'u garuu amma fakkeenya tokkoon sii kaasa. Ilmoo ati deessee baattee guddiftee fi ilmoo ati guddifachaa fudhattee harma hoosiftee guddifte tokko booddee gaafa guddatan akka dhala kee yookaan dhiiga keetiitti si ilaalte amma ilmoon isiin ati guddifachaan guddifatte Yusrii koo galatoo. Ati yoo akka ilmoo si deessee ilaaltu. Ilaaltaa natti himi. Kan caalchisee deema yaada. Argitee abbaa manaa kee waan barsiifattu akkuma ilmoo ofii deessee sanatti akkuma ilmoo ofii keetii deesseeti. Waan ati barsiifattee of keessaa qaba. Jalqaba waan sirraa bareechuu. Tariyyuu namni raappiuma kana uffachuu immoo shamarran biraatu barsiifte ta'ee waan shamarran barsiifte shamarran biraa barsiifte yoo si bira dhufe
Mana kee keessa illee tarii gaafa si faana deddeemu shamarrani si barsiifte sana yaadata si bira taa'e si galee. Kanaafi bakka abbaa manaa dhuunfachuu gaafa barbaaddu nama waan beekne tarii waa beekta yoo ta'e nama waan beekne jaalladhu barsiifadhu wanta hundumaa jechuudha. Si jalaan jaallatu. Si galee karaa sirrii si deema waan ta'eef. Akkasii abu. Tama gorsa keessanii. Siin taane miskiina wallahi malli siin hubadha abshir. Naan taane naan sumarra beektu garuu sumarra waan kana godhaa jirtu borillee akkas godha malee inni hubadha. No. Dhugaa dubbachuun miira dargaggummaa sirra jira. Booddee sii gala. Arra siin galu dubbiin koo booddee bulee sii gala. Booddee erga miidhamtee bulee sii gala. Garuu ta'u miidhamin sitti miidha. Inni dagatiin immoo waan hin siin jedhe. Siin jedhee mucaanii gadi liqimsa. Hin argita gaaf ta'u. Maala gadi liqimsa dhuguma haadha bar. Wallahi dhuguma. Wallahi dhuguma. Akkasii. Gaafayyumaa dhagaa. Akkasii abu. Nama hin jaalladhu kaan nama akkasii immoo shirrii karaan kootu hin jaallatu bagaashaan. Nama akkasii jaallachuu qabdaa. Ilal nama raappii uffatee sitti dhufe otoo hin taane nama raappii utuun uffatee yookaan rifeensa utuun dheereffatiin dhufe rifeensa isaa dheeressii fi keeti waan ta'eef kara jaallattu irratti sirreeffatu. Ati kara jaallattu irratti fakkeenyaaf muka gooboo tokko namni gaafa muka ani ilma qotee bulaati. Dhiifa manaa godhi ilma qotee bulaati. Waan midhaaniin tuman wayitu jira muka wayitu jira. Namni gaafa muka midhaan calleeffachuu jedhee yookaan midhaan immoo ija isaa keessaa baafachuu jedhee muka sirrii mureen fidu okkoo jedhama. Okkoo taajoma garuu muka okkoo mureen fidu. Maaliif? Okkoon gara ofii jallate sanatti jallateera malee gara inni fedhetti jallachuu hin danda'u okkoon. Muka sirrii muree fideetu muka hin jajallatiin, muka hin qinqimamin, muka qollisaa minaamin hin ta'in, muka sololoo sirrii kana xobbee kana fideetu gara barbaadetti jallate yoo fedhe gara mirgaatti jallifata yoo fedhe bitaatti jallifata. Eeyyiwa akkas. Kanaaf mukki suni akka inni barbaadetti midhaan callee isaaf. Dhiira jechuunis shamara jechuunis akkasuma. Yoo shamarran wallaaltu tokko dhiirri beekaan fuudhee yookaan wajjin jaalala eegalee yoo wallaaltu taate yeroo waa barsiifatee kara isaa ta'u irratti kara sirrii kara isaa ta'u irratti sirrooftiif adda ba'uullee hin danda'u. Shamarranis tarii beektuu taatee yoo jaalallee yookaan abbaa manaa xiqqoo beekumsa hin qabne walitti dhufanii yoo inni wallaalaa ta'e isiidhaa irra wayya. Wallaalaa yoo ta'e barsiifattee ofiisiitii akka inni girri hin goone yookaan immoo akka inni sii malee nama biraan laalletti barsiifattee wajjiniin jiraachuu dandeessi. Beekaa jallachuun wallaaluun adda beeki. Yoo beekaa jallate namni beekaa jallate nama beekaa jallate sirreessuun hin jabaatan ulfaata. Kanaaf nama wallaalee jallatee gabeeffadhu yoo akkam ta'ellee akkasii madaama bine. Fudhadheera yaada keessa. Galatoom. Ganna coomi jedhu utuman akkasitti taa'u qofaan tokko utaalloon naqa beeka. Wayne. Muhammad Zakir yaa bu'aan afaan kanan beekuuti. Awaakeedha. Anoon beeku wallahi billahi. Akiyya dhanatti fakkaata. Haabuu afaan Oromoo natti barreessaa rabbeedha nan cinqinaati. Wallahi. Doktor maal taate? Doktor bira deemee maal jechuudha? Tole. Habine kalas galatoomi jiraadhu hin badini akkasuma seenee taphanna tole. Okay.
Tole nagaa ta'e nagaa ta'e.